Barsiisaa Miidhagduu Jiloo Goobanaa duraan itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Gooroo Doolaa akka turan dubbatu. Mormii hundeeffamaa godina Boorana Ba'aa aanichatti mudate hordofee aangawoota warra to'annoo jala oole keessaa tokko ture jedhan. Nuti amma sadaasa saddeet sanbata xixiqqaa darbe ganama naannoo sa'aatii afuriitti. Akkamitti hiikamtan? Yeroo nuyi kanitti akkaataa nu mariisisanitti dhimmi kun mariidhaan akka hiikamu rakkoo aanaa kanaan wal qabatee jiru. Barnooti baratamaa hin jiru, hojii mootummaa, waajjirri fayyaa hojii keessa hin jiru, rakkoo cimaa deemaa jira. Kanaafuu isa kana mariitiin hiikuu qabnaa, karaa mariitiin hiikamuu qabaa. Isinis hidhaa keessa taa'uurra marii kana hirmaattanii wajjin rakkoo kana hiinnuuf jennee isin baanne waan jedhamu dubbatamaa garuu dhimmichi isaa abbootiin gadaas gujii dhufanii Oromiyaa irraa jaarsa biyyaa beekamaa obbo Hayilee Gabree kan jedhamus baan guutuu as ture. Cuma faana abbootii gadaa faanti nu kennan. Obbo Addisuu Ibrahim aangawa waajjira fayyaa Gooroo Doolaa duraaniiti. Isaanis aangawoota hidhaarraa sanbata darbe gadhiifaman keessaa iyyuu. Walumaa galatti naannoo nama 18ti kan hidhame. Nama 18 keessaa namni tokko kayyuu dhalataa naannoo kanaa kan hojii bira hojjetu kan bahee jira achi namni 14 bakka tokko baane dhiyeenya kana. Nuti hidhaa keessa turre akkamiin maal akka hojjetame maali akka wal dubbatan nuti hin beeknu. Garuu yaa beektotaa fi abbootii jaarrolee biyyaa isaan waliin dubbataniiti akka baanu kan ta'e. Wobii maalii wanta jedhamee illee hin jiru akkanumaan nu adhiisan. Yoo hojiin kan jalqabamu ta'e hojiitti deemuu rakkoon qabu hojiitti hin deebitanii hojii keessan deebi'aa hojjedhaa jedhanii akkasitti qabaane waajjirri kam yoo baname hojiitti deebi'uun wanti dhoogamu tokkollee waan jiru nutti fakkaatu akka yaadaatti. Obbo Addisuun akkasumas obbo Miidhagduu Jiloo aangawii waajjira barnootaa duraanii ammas aanaa Gooroo Doolaatti tajaajilawwan adda cituun yaachisaa ta'uu rakkoon jirus mareen furamuu akka qabullee dubbatanii jiran. Jiraattonni aanaa Gooroo Doolaa hiikamuun aangawoota kanaa gaarii ta'uu dubbatanii garuu ammas haalli aanichaa yaaddessaadha jedhu. Dhimma kana ilaalchisee obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa yeroo darbe ibsa saba maaliif yoo kennan hundeeffamni godina Booranaa Ba'aa gaaffii uummataa deebisuuf kan akeekee jedhanii rakkoo ammaa Gooroo Doolaatti mul'ataa jira jedhameef ammoo akkas jechuun deebii kennan. Tajaajila isaatti siqataa ta'e kennuudhaaf kiiloomeetira hedduu kan deemu kiiloomeetira 15tti soddomatti deebisuun badooma qaba jennee yaadnu jechuudha. Kanaaf caasaan mootummaa achi jirus itti siqeenyaan dhimma kana gaaffii yoo jiraates karaa seeraa dhiyeessuun hin danda'ama. Gaaffiin uummataa yoo jiraates uummanni gaaffii isaa dhiyeeffachuu hin danda'a. Garuu bu'uuraalee misoomaa akka hojiitti hin galle, manni barnootaa akka hin baranne, tajaajilli mootummaa akka hin kennamne taasisuun immoo uummata miidhuudha jechuudha. Kanaaf warroonni kana godhanis gocha isaaniirraa akka of qusatan dhaamuu barbaannaa jechuudha. Kanaaf hojiin Booranni Ba'aa hojiitti galeera hojii keessa. Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.